Sirbii artist Yosaan Gitahuun kan mata dureen isaa Sadii Obsaa jedhu dhiyeenya kan bifa haaraan dhageeffamaa jira. Sirbii fulbaan keessa gadhiifame kuniin YouTube irratti ammaatti yeroo miliyoona 5 ol daawwatamee jira. Erga hoogganooti siyaasaa manidhaatti gadhiifaman ammoo akka haaraatti qoodamaa jira. Gaafa inni gadhiifameef amma garaagarummaan jirtu maali? Hamza Hussein artist Yosaan dubbis. Miilisa tokko miti. Sun gaafa hojjannee gadhiifnu akka duulatti nama duulaa bobba'eetti nama jiru immoo akka nama duulee nagaan galeetii jechuudha. Maaliif aartii dhumtii yookiin Yoosaanis sagalee ummata sagalee nuqqaamameeti yookiin sagalee nama sagalee nuqqaamameeti jechuudha. Weellisummaa jechuun sanaaf immoo wanti sagalee site sun birmannaa argatee yookiin dhageetti argatee wanti barbaaddu sun ta'uu caalaa natti nama gammachiisa. Miilisaa tokko miti. Mata dureen sirba kanaa Sadii Obsaa jedha. Maal jechuudha? Eenyuu fi ergaansaa ergaa akkamii of keessaa qabame sana gabaabsinaayi? Sadigaa waa baay'ee wajjin wal qabata. Fakkeenyaaf sumsumoo fudhatte sadii tokko keessaa iftee baalaansiin godhuun jiga jechuudha wanta irra keessu. Of eeggannoon sadii gorsi sadii kanaan gadi namummaadhaa baafta jechuudha. Of eeggannoo sadii kennita ilma namaa tokko. Sana oloo darbee waan hamaatti tarkaanfiin kee kan gorsaa fi of eeggannoodhaa olii ta'a jechuudha. Hammeenyatti deemta yookiin illoltaa yookiin ofirraa fachiiftaa yookiin waa tokko goota jechuudha. Itoo namummaadhaan bahin obsi sadin darbu lama obsine sadi obsine fiixeerra jirraa yaada jedhu dabarsuuf achi keessatti. Mata dureen sirbachaa Sadii Obsa jedha. Garuu namoonni keessumaa ammatti bakkanaa mata duree isaa bulloo akka waan ta'e hin qooduu yaada kee jijjiiruu faan barbaanneetu bullootu jedhame faa sittin tolu. Gaafa studio keessa asoo sirbi kun hin bahin namni akka bulloo jechuu ni danda'u tilmaameen ture. Garuu karaa lamaan egaa dabarfanna jenneeti. Main pointiin sirbichaas waa'ee bullooti. Ishuun akka uummataatti tures waa'ee bullooti. Qilleensis furri keenyas lafti sabiinis dachee Oromiyaa keessatti yeroo sana waa'ee dhuma bullooti wanti qalbiin uummata keenyaa irraa hafaa ture. Akka sana jechuu danda'u nan beeka. Garuu itti yaadeen Sadii Obsaan kun immoo ergaan ani waa'ee bullootii wal qabatee dabarsuu barbaadeedha jechuudha. Kanattiin Sadii Obsaa achirra kaa'e. Maaliif falaasabichas mannichi waan beekuuf qaamni itti himamus qaamni himus waan beekuuf karaa sana ergaa koo dabarsachuu barbaadee ta'anii mata duree godhee jechuudha. Bulloon maaloodha garuu bulloon eenyu yookiin immoo maali? Bulloon beekamaadha. Farda jechuun immoo akka Oromootti Oromoon ofitti aansee farda jaalata yookiin namatti aansee farda jaalata. Farda sababni jaallatuufis tokkoffaa waan iddoo inni barbaadu isa qaqqabsiisuu fi wanta gaafa diinni itti dhufe isaan ofirraa qoluuf waan qaqqabsiisee waraanuuf waan fuuldura deemuuf farda kana ka jaalatuuf jechuudha. Fakkoofni farda kanaas akkuma uummanni irratti walii galee fakkeenyaaf uummanni fuudheetii waan sana bulloodhaan jawaariin fakkoonfateera jechuudha. Kanaaf immoo uummanni kiyya sirriitti waan keessa koo argate natti fakkaata. Sana gammachuu guddaan natti dhaga'ame jechuudha. Afuurri keenya walitti dubbate akka natti beeku hin danda'ama jechuudha. Sirriidha. Muuxannoo kana durumaan fedhii kee yookiin immoo dandeettiin kun keessa kee jira barnoota sii jabeesse moo erga barnoota seenteetu waan kana gabbifachaa deemte moo? Aartiin kennaadha. Waan barbaadde argattu sun taane dura of keessatti argita. Kanaaf immoo ijoollummaadhuma kiyyaa kaasee daa'ima waggaa labaatii kaasee mallattoo sirba jaallachuu maatiin koo akka irratti argaa turan natti himaniiru. Irra caala immoo daran akka bilchaadduuf akka hojjedhuuf kan na gargaare barnoota digirii koo lammataa Oromoo Folkloor Literature jedhu baradhee achi keessatti irra caala waa'ee gola hawaasa Oromoo eenyummaa Oromoon kaleessa eenyu ture har'a eessa jira karamittis deemaa jira waan jedhu kana sirriitti fiicaanii baranne. Dhaggeeffattoota sagantaan har'aa aganumaa galgal kanaa fi sirbi Yoosaniin sanii dhiifna itti gammada.